akkuma sila irra deebiidhaan kaasaa turre Premier League England bara dorgommii kana sa'aatii 12 eegaluun xumurama. Arsenal dursee shaampiyoonii waan ta'eef dhimma isaa muraasa kaasnee tarii kilaboonni amma hiree isaanii murteeffachuuf taphatan jiru. Kana yoo jennu hanga ammaatti Burnley fi Wolves Premier League England keessaa bu'aniiru. Itti aansee kilaboonni London dabaree qabu. West Ham Tottenham bu'uu danda'a. Xiqqoo ulfaataadha. Oli gammachuu irra jira. Arsenal kilabni kaaba London, kilabni ollaasaa Tottenham Spurs yaaddoo keessa jira. Kilabni baa London West Ham innis rakkoo jabaa keessa jira. Isaan lamaan keessaa tokko har'a ni bu'a jechuudha. Bu'uun isaa waan hin oolle West Ham fi Tottenham keessaa. Haa ta'uti Arsenal waancaa fudhateera. Miirri waancaa waggoota 22 booda baay'ee olaanaa akka ta'e xiinxaltoota akkasuma taphattoota duraanii kilabichaa miseensota garichaa amma injifannoo kana galmeessan irraa guutuu lamaan sadan darban argineerra dhageenyeerra. Garuu waancaan Emirateetti ta'uu dhabuun isaa xiqqoo garaan hangeenye. Injifannoo waggoota 22 dirreedhaan ala Selhurst Parkitti ta'a. Stadiyeemii namoota 25,000 qabatudha. Osoo qeetti ta'e deeggartoonni 10,000 lakkaa'aman tarii gammachuu kana irra deebiidhaan deeggartoota waliin stadiyeemii isaatti kabajachuu danda'a sagantaa qabatee garuu har'a dirreen ala waancaa fudhata. Keessumattuu Paalaas walitti aansaniiti bara darbees tapha xumuraa Liverpool dirree kanatti kan inni taphate bara kanas Arsenal dirree kanatti tapha waancaa kan fudhate iddoo tariiti barri dorgommii walitti aansanii lama waancaa itti kabajan ta'uu isaati. Akkuma tuukaafte Arsenal bara kana waggaa 22 Mikel Arteetaadhaan qindaa'ee qeeqamaa kufaa ammas hin darbu harkaa fudhatame jedhama yeroo turetti garuu barri isaan dhufee bara kana waggaa 22 booda deeggartoota Arsenal amma gammachuu isaanii akkuma Wenger jechuudha. Wengeris 2020 bara 2003 osoo mo'amanii yeroo waancaa fudhatan sana dura waggoota 3 walitti aansanii lamaffaan xumuran. Seenaa wal fakkaatudha kan irra deebi'a. Seenaan irra deebi'amaa jedhamaa ture sanaan dura akkuma jedhame seenaan irra deebi'ameera. Garuu haalli Mikel Arteetaan garee kana ittiin qindeessee waancaa kanaaf geessise bonjee Pep Guardiola Manchester City tooftaa taphaatiin kubbaa weeraranii garee biyyisiisanii yeroo injifatanitti Liverpool keessa yeroo Jurgen Klopp ture Mohamed Salah akkasuma taphattoonni akka Fabinho Mane fa'aa waliin qindaa'anii yeroo kubbaa harka caalu qabatanii taphataa turanitti Mikel Arteetaan qormaata keessa seeneetti kan inni ture. Isaan waliin morkachuuf yeroo itti bara kana garuu Mikel Arteetaan akkaataan inni tooftaa isaaf ta'u filatee ittiin dhufe Arsenal akka waancaa fudhatuuf isa dandeessiseera. Sanaan dura karoorumti Mikel Arteetaan gaafa 2019 Arsenal leenjisaa ta'uuf qabatu jidduutti ammoo Arsenal gaafa walitti aansee mo'amu akka ari'amullee gaafa gaafatan hooggansi ammoo abdiin irratti kaawwatan karoorri isaanii mataan isaa kan hooggantoota na ajaa'ibeen ture. Liverpool fi Manchester City yoom gahumsa kanaan hanga yoomii itti fufu yoomitti waancaa dhabuudhaaf itti gahumsi taphattoota isaanii gadi bu'uu danda'u jedhanii karoorsanii 2023 hanga 2027 gidduutti jarri kun amma reetii amma irra jiran kana itti fufuu hin danda'anii gidduu kana keessa Arsenal ammoo of ijaaree waancaa fudhachuu danda'a jedhanii Mikel Arteetaan amantaa isaan kennan. Arteetanis nattobsaa jechaa ture. Nattobsaa jechaa ture. Isaaniif milkaa'eeti kan inni ture. Akkaataan Arteetaan immoo garee kana ittiin qindeesse amma barootaan darban kubbaa Arsenal taphatee bareechee taphatu sanaan deeggartoota gammachiisaa turan gammachuun isaanii garuu xumura kennaan qabu. Duwwaadha kan isaan galan. Kun bara dorgommii kana jijjiiramee fi waa qabatanii galan isa guddaa waggaa 22 booda ittisni isaanii. Hawwatummaan kubbaa miilaa shifee asirratti waa dabaluudhaaf akka baroota lamaan sadan darbaniitii miti. Kubbaa kana dura kubbaa hawwataa taphatee mo'amellee waa ture. Amma garuu goolii galchan gufumatti deebi'aniitu ittisan. Kana dura Arsenal irraa hin baratamne. Amma injifannoo Arsenal keessaa adda durummaadhaan eeramuu kan danda'u gara duubaatti deebite. Amma fakkeenyaaf tibba Pep Guardiola milkaa'e sarara fuulduraa irratti kan eertu. Haaland kaasuu dandeessa taphattoota garee isaa kaasuu dandeessa. Liverpool yeroo shaampiyoonii ta'u akkuma sila kaaste Mohamed Salah, Sadio Mane, Roberto Firmino qindoominni taphattoota sarara fuulduraa sun ajaa'iba ture. Amma garuu kan Arsenal faallaa sanaatiin garagalchoodha. Yeroo jalqabaatiif taphattoonni double digit jedhan yookaan lakkoobsa goolii galchan Premier League'dhaan 20 fi
sana gadi osoo yookaan immoo 20 osoo hin guutin kilaba tokko shaampiyoonii kan itti fudhate Arsenaal keessatti Pirimeer Liigiidhaan taphataan goolii 20 isaaniif gashi bara kana hin jiru. Agarsiistuun kana Arsenaal waan muraasa sarara fuulduraa irratti fooyyessuus taphattoota akka Yokeresh fidatus jabinni isaa garuu gara duubaa ta'uu kan namatti agarsiisudha. Goolii 26 qofatti itti galee goolii 68 gasaan gashanii numaayyuu sarara ittisa Arsenaal bira darbanii taphattoonni garee faalladhaa carraa guddaa isa jedhu san big chance create isa jedhan san yeroo 15 qofa irratti uumame jedha ragaan jiru. Hangam ittisni isaanii jabaa akka ta'e. Kanaan ammoo kubbaa faalladhaan kubbaa set piisitiin koornarraa kubbaa goolii 18 kan isaan galchan. Tapha banaadhaan goolii 41 kan galche Arsenaal goolii 68 keessaa faallarraan kan isaan gashanii turan. Taphattoonni Arsenaal ittisa jabaadha gaafa jedhamu waliigala taphattoota garee faallaa blook godhuudhaan yookaan taakilii jala seenanii ta'u addaan kutuudhaan yeroo 153 addaan kutanii kanaan alatti yaa'insa taphattoota garee faallaa immoo akka isaan waliif kubbaan geessin giddu addaan ciruudhaan hojii jabaan Mikel Arteetaan hojjete ittisa ta'uusaa ifatti kan ittiin agarsiise. Bara kana goolii 26 yeroo keessummeessu kanaan dura garee Jose Mourinhooti Chelsea keessatti goolii xinnaa itti galuudhaan kan waancaa fudhate gareeti Mikel Arteetaanis waan wayii Mourinho irraa waan wayii Pep Guardiola irraa fudhate kan inni ittiin milkaa jennee kaasudha. Gareen Arteetaa goolii 26 qofoo keessummeessu kilaboonni jajjaboo jedhaman ammoo kan akka Manchester City goolii 33 kan itti gale. Kana jechuun hangam garaagarummaan bal'aan akka jiru namatti mul'isudha. Manchester United goolii 50 keessummeesse tapha 37 garaagarummaan jiru almost gara dachaa ta'e jechuudha. Liverpool 52 keessummeesse. Bournemouth Brighton sanaa oli gooliin isaan itti galee jechuudha. Kanaaf Arsenaal ittisarratti jabinni Gabriel Magaalees Saliibaan faante qindoominni isaan bira jiru baay'ee olaanaadha. Kun David Ryan tasgabbiidhaan akka goolii eegu isa taasiseera jedhee yaada shefee ittisni cimaan hojii raate goolii eeganis duuba yaa eeyyee amma osoo Magaalees faante Saliibaan faante haala sanaan qindoomanii fooyya'insa olaanaa mul'isuu baatanii Rayaanis rakkata ture. Walitti aansee baroota sadii fi Manchester United bara David Ryan jiru akkasitti osoo inni qolu ittisa jabaa waan hin qabneef goolii itti galaadha hin ture rakkachaa kan hin ture. Ittisni jabaan hin jiru taanaan goolii eegan mataa isaa waa gochuu hin danda'u. Homaa gochuu hin danda'u. Gahumsi ittisa Arsenaal kilabicha waancaa akka fudhatuuf gargaareera. David Ryan baroota sadii walitti aansee goolii eegaa cimaa jedhamee akka filamu isa taasiseera. Inumaayyuu taphoota 19 gooliin ittiin galle kun hangamii har'a kanii dorgommii hundaan taphoota 28 kun waan ajaa'ibaati. Ittisni cimaa ta'uun Ryan illee daran ifee akka mul'atu sababa ta'eera. Arsenaal waggoota 22 booda waancaa liigichaa akka fudhatuuf gahee guddaa kan baatan goolii eegaa fi ittisa irratti waan jabaan hojjetaniiru. Raayis sarara gidduu irratti darbee haa miidhamu malee innillee kilabicha haalaan utubuu irratti Yokeresh hangamillee hanga Poorchugaal keessatti isa beekumsa ta'uu haa baatu malee innis daran ifaa jeera. Bukaayoo Saakaa miidhamarraa erga DBS Champions League Awurooppaatiin Premier League Englandin taphataa murteessaa ta'uu Ezen Palaasii erga dhufeen booda hangam garee kana tajaajilaa akka jiru argineerra. Odegaard akka duriitii miti garuu ciminni taphattoota kaanii taphataan kunillee ifaajeen baroota darban inni taasisaa ture dursummaan taphattoota isaa dursummaan garichaa akka firii buusu taasiseera. Arsenaal irratti waan dabaltuu yoo qabaachuu baatte Liverpoolitti haa dabarru shaampiyoonii bara darbeeti. Hirmaannaa Premier Champions League Awurooppaa bara dhufuu argachuudhaaf inni sarara ejibbaata morkata direesaa irratti Brentford waliin osuma jennu Arsenaal Palaas waliin taphata sagantaa isaa hin eerre waan Liverpool umraa isaa kaasnu saalan gadi dhiisa taphataa murteessaa kilabichaati goolii 257 galchuudhaan taphattoota seenaa kilabichaa keessatti iddoo olaanaa qaban kan akka Kenny Dalglish
Ian Wright fi Roger Hunt ta'anuudhaan taphataa murteessaa akka ta'e ni beekama. Haa ta'uutii nagaa jechuudhaan innis dursee beekseera har'a ni geggeeffama. Liverpool har'a Mohamed Salah, Andy Robertson taphattoota kanneen ni geggeessa. Tariitii Arne Slot bara laafaa itti dabarsaniin har'a inumaayyuu kubbaa miilaa keessatti lakkoofsi hin beekamu. Liverpool carraan Champions League Awurooppaan ala ta'ullee bal'aadha. Bournemouth goolii 4 galchee Liverpoolitti Brentford goolii 3 galchinaan Liverpool Champions League Awurooppaa keessaa ba'uudha. Kana Brentford ammoo ga'umsa baay'ee irratti kilaba argamuudha. Liverpool akkaataa inni Aston Villa itti mo'ame kan ilaaltu yoo ta'e 4-2 sababni Brentford ammoo sara fuulduraatti taphataa goolii 23 galchee Haalanditti aanee goolii baay'ee galchee achi keessa Liverpool kun qormaadha. Tariitii har'a injifannoodhaan Mohamed Salah geggeessuudhaaf kan isaa waliin taphatan Mo Salah egaa akkuma tu kaaftee Liverpool keessatti taphataa akkamii akka ta'e qabatamaa Liverpool shaampiyoonummaa Premier League Champions League kilaboota Awurooppaatiin mootii warra Egyptii warra jedhan kana Mohamed Salah'dhaan akkamiin inni garame Mohamed Salah goolii galchuu qofaati kubbaan inni mijeesse gaafa kan ilaaltu yoo ta'e taphataan kun dhugumatti taphataa murteessaa seena qabeessa Liverpool bari dorgommii kun garuu bara darbe osoo turuu baate isa gaabbise jedheen kaasa walii galtee inni mallatteesse bara dorgommii kana isaaf milkoofne bara goolii xinnaa itti galcheedha tarii yeroo Chelsea keessa jiru saniin alatti aansee Liverpool keessatti bara gadi aanaa akkasii dabarsee hin beeku Mohamed Salah ta'us garuu har'a deeggartoonni Liverpool osoo jaalatanu osoo isaa fi isa akka taphachiisan osoo barbaadanu har'a dirqama ta'e isa kan isaan geggeessan. Van Dijk bari dorgommichaa milkaa'inaan xumurame jechuun nutti ulfaata. Kanumaayyuu fooyyeedha kan jennee kaasnu yoo Champions League Awurooppaa irratti hirmaachuu keenya mirkaneeffanneedha waan jedhuudha kan kaase. Kilaboonni London, Tottenham, West Ham United carraan isaan qaban 2 keessaa tokko bu'uun dirqama akkuma jenne. Qee Arsenal gammachuutu jira qee London Bromo West Ham fi Tottenham rakkoodha Harry Kane Bundesliga keessatti yeroo gaarii irra jira kilabni isaa duraanii garuu Tottenham rakkoo hamaa keessa jira leenjisaa jijjiirus har'a daqiiqaa 90 eegaa jira inni mo'ame West Ham kan injifatu taanaan Tottenham yeroo dheeraadhaan booda kilabni David Moyes garee kiyya duriitii fi waan gochuu qabu hundaan daayira Tottenham waliin taphatan Everton kan itti cimsu isa kanaadha tariitii West Hamis dirreessaa Londonitti kan taphatu Leeds United waliin kan ilaaltu yoo ta'e Evertontu Leeds caalaa Tottenham ulfaatettee kaasuu dandeenya ga'umsa tarii Roberto De Zerbi alatamma tokko fooyyee jira Tottenham garuu immoo David Moyes itti dhaaddatanii Tottenhamitti har'a tariitii qixa ba'uun qofti isaaniif gaadha Tottenham qixa baanan kallattiidhaan qabxii amma jiruun garaagarummaa goolii jiruun Premier League England keessa turuu isaa kan inni itti mirkaneeffatu kilabni kun akkuma tu kaaftee Champions League irratti hirmaataa bara darbe liigii Awurooppaa kilaba injifateedha bara kana garuu barri waan itti gabaabbate kan inni fakkaatu lamaan isaanii akkuma tu kaaftee London gama biraa gammachuudhaan London gama biraa immoo dukkanatutti jira. Kilaboota jajjaboo London jedhaman keessaa adda durummaan kan kaasuu dandeessu Arsenal, Chelsea, Tottenham fa'a West Ham London kilaboota lamaan jajjaboo jedhaman keessaa tokko dhabuuf har'a dirqama morkiin Premier League England sa'aatii 12 eegaluun taphatama egaa haala akka waliigalaatti odeeffannoowwan Premier League England wal qabatan kanneeni haalsitiin Premier League itti deebi'eera kun kilabichaaf gammachuu olaanaadha tarii Middlesbrough komii guddaadhaan wal qabatee Southampton iddoo shaakalaa koo basaaseera hanga jechuutti ga'ee qabxiin Southampton haqamee xumuraaf ga'us hin milkoofne haalsitiin garuu taphadhu jechaa ture. Osoo mo'ame nan himadha jechaa dhagaan ture. Ani Southamptoniif hin qophaa'aa ture malee. Kallattiin darbuun qaba jechaa ture. Haa ta'utii sodaan isaa homaa isan goone kaleessa milkaa'ee hirmaannaa Premier League England argateera shifee waltajjii marii.